Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgal sa'aatii lamaa akka haq sa'aatii 3 meetirabaandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kun ammaantan jalqabna. Guyyaan kamisaa muddeen tokko barii ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiiniin Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanan sooraalaa keessan keessummeessa dhiyaadha. Fixiinsi Sudaan kibbaa keessaa haala yaaddessaarra ga'uusaatu gabaasame mataa oduu tattamooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisoontuu jibee horaati. Dr. Mararaa Guddinaa isa biyya alaatii galuu jirdiitu xuyyuura booleetti qabanii Finfinneetti hidhaattiin dabran maan keessa jira. Yuuneskoon dhaabii aadaa fi saayinsii tokkummaa mootummoota akkuma kaleellee jenne gadaa Oromoo qabeen uummata akka jabeessanii eeguu malanii jedhee sadarkaa addunyaatti galmeesseef tan irratti namatti dubbifnee jira. Guyyaan HIV/AIDS addunyaa har'a irroola waan dhukkuba kana addunyaatti himuu fi mala dhibee kanaan xiqqeessuu danda'an irratti mari'atanii qophii akkana ganna 18tiin duratti jalqabanii waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduutta sana tujube. Torbee kan kabajamu guyyaa eedsii addunyaa ilaalchisuudhaan ragaaleen ifa ta'aa jiran ilaalchi duula farra eedsii cimsee akka itti fufu yaadachiisaa jiran waggoota darban keessa damee kanaaf ilaalchi kennamu gadi bu'aa vaayirasii kanatti duuluuf sochiin jirus qabbanaa deeme ta'u qorannaaleen hagi tokko ibsaniiru. Jaarmiyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Ameerikaa USAID akka jedhetti garuu deeggarsi kennamu kan ilaalamu haala faca'insa vaayirasichaa kan yeroo ammaa ta'uu qaba. Jaarmiyaan kun waggaa 15 darban keessa ittisuu fi ittisa dhukkuba kanaaf kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan Itoophiyaa keessaa kunuunsuu gama ilaaleen deeggarsa olaanaa gochuusaa ittaanaa qindeessaan USAID ibsanii jiru. Gabaasa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa. HIV/AIDS dhukkuba addunyaa tana nam hedduu fixuu jira. Miliyoon hedduu fixe miliyoon hedduu irratti argan ganna 18 asii'atti waan dhukkuba kana jabeessanii uummatatti himuu fi nam dhukkuba kanarra jiru qarqaaruu fi guyyaa har'a kana muddee tokko qopheessuutti jiran. Dhiba kanarratti nama hedduu waan isaa irratti mari'achiisuu jiran bulchootii biyyi gargaraalleen akkumaatii isaanii dhukkuba kan ofirraa eegu waan hedduun gorsuu jiran. Itoophiyaalleen akka namni dhukkuba kan irraa of eegatu barreeffamaati erga gargaraatiin dabarsuu jirtu. Fakkeenyaaf pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tishoomeelleen bilbila harkaa irratti erga dabarsaniin akka namni dhukkuba kan jabeesse irraa of eeguu fi dhukkubii kun kaganna dabreetii yoo walti ilaalan xiqqaachaa dhufuusaa agarsiisaa jedha. Dhaabii qarqaarsa Ameerikaalleen dhaabii qarqaarsa Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu USAID'n damee Itoophiyaalleen dhukkuba kana Itoophiyaa keessa xiqqeessuuf ganna 15 dabran keessatti hojii guddootti hojjetamee jedha. Hojii tana gama damee hojii isaanii PEPFAR jedhaniin hojjechuu jira. USAID'n ittaanaan USAID damee Itoophiyaa obbo Saamsoon Oliilleen tanuma mirkaneessee Iskindaritti hime. አንደኛው ቅድም እንደነገርኩት የወላጅ አልባ ህጻናቶችን በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ኦርፋን ኤንድ ቨልነራብል ችልድረን የሚባል ፕሮግራም አለ። እንደዚሁም akkana jedha obbo Saamsoon tokko akkuma aaree fullee saniin jenne ijoollee maatii isaanii hin qabne qarqaaruu jiranii nama akkamii jirra horii walitti qabnaa fi warra qorsa HIV/AIDS fudhatammoo midhaan kenninaa fi waan hedduun nama qarqaaruu jirraa jedha. Horiin ammaan tan namaan qarqaaran xiqqaachuu isaallee obbo Saamsoon yooyyuu dubbatu horiin xiqqaati jechuu fi sagantaan duraan itti qarqaarsaan uummataa kennan xiqqaatee miti kanumaafuyyuu akka dansa sagantaan kun jabaatee sumatti fufuu jiraa jedha. Akka jecha obbo Saamsoon horiin akkuma durii kennamuufi jira xiqqaatullee uummata ammoo qarqaarsa dhabuutti hin jiru jedha. Guyyaan HIV/AIDS kunin akka dhaabbileen gargaraa Finfinnee keessa jiranilleen uummata waan hedduun qarqaaran qophii hedduu tolchaaf. Sudaan kibbaa hanga tokko keessatti ajjeechaan gosootaa geggeeffamaa jira. Biyyattiin fixiinsa sanyiitti deemaa jirti jechuudhaan qorattoonni dhimma mirga namaa ka tokkummaa mootummoota akeekkachiisaniiru. Yaasmiin Sookaa garee gumii mirga namaa ka tokkummaa mootummoota hoogganuudhaan daawwannaa guyyoota 10f Sudaan kibbaatti geggeessan xumuranii jiran. Ibsa har'a kennaniin akka jedhanitti uummanni beelaaf humnaan gudeeddii akkasumas gandeen isaanii gubamuu jalaa dheessaa jiran. Bakka nuti dhaqne maratti jiraattonni gandeenii lafa keenya deebifachuuf dhiiga dhangalaasisuuf qopheedha jechuudha jedhanii jedhu Yaasmiin. Hedduun akka jedhanitti sadarkaa dhaabachuu hin dandeenyerra ga'eeraa jedhan. Haalli isaa kan Ruwaandaa keessatti ta'e Sudaan kibbaa keessatti sadarkaarra deebi'amuu irra ga'e waan ta'eef sadarkaan addunyaa kana ittisuun dirqama isaati jedhaniiru. Durataan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa mootummaa Itoophiyaan to'annaa jala ooluu isaaniitu gabaasame kana ilaalchisuudhaan oduu booda gabaasa qabna.
lammiiwwan gaambiyaa har'a pirezidantii filachuuf sagalee kennaa oolan erga bara 1994 qabe aangoorra ka turaniif dhiittaa mirga namaa biyyattii keessaaf himatamaa ka turan yaahiyaa jaamee marsaa shanaffaaf dorgomuuf deemu lammiiwwan gaambiyaa 800,080 ta'an sagalee kennuuf ka galmaa'an ennaa ta'u wiirtuuleen filannoo 1,400 ta'an banamanii jiru kaadhimamaan injifate marsaa shaniif kan tajaajilu ta'a kaadhimamaa paartii mormitootaa wal ta'anii torba adaamaa baaroof paartii GDC jedhamurraa maamaa kaandeetu jaameen dorgomuuf jira oduun ammaaf qabu kanuma. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Reefullee jennetti gaafatamaa durtaa Kongireesii Federaalistii Oromootii fi ittaanaa durtaa paartii Madirak Dr. Mararaa Guddinaa isa biyya alaatii galuu jiru kaleedii xuyyura boolee Finfinnee jirutti qabaniitiin ammalleedha jira. Amnesty Internationalii fi dhaabbileen gargaraalleen tan irratti ibsa kennan. Mootummaan Itoophiyaa ammoo seera labsii haaraa cabsee fidhanii jedha. Eessattidhan? Paartii isaatii fi nama gargaraa ka dubbifne jira. Waan hidhamuu isaarratti Dr. Mararaa irratti jechuun ittaanaan durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu reefuu jaalanneen dubbifte akkan jedhu. Gamtaa Awurooppaa EU'n waa'ee mirga namaa kan ilaalu walgahii waamee ture isa akka keessummaatti waamee ture kana irratti argamee kaleessa ganama sa'aatii 2tti Finfinnee galee ture. Maatii isaanii irraan dhaga'ee kana booddee gara mana isaatii dhaqee galgala sa'aatii 2 irratti warri hidhattootaa makiinaa gara 10 ta'uunii mana dhufanii marfamee ergii sakattaan godhame booddee dhumarratti sa'aatii 8tti fuudhanii adeemaniiru. Walakkeessa halkanii booda sa'aatii 2 turee ba'an jechuu? Gara barii jala jechuudha. Maal sakatta'an? Mana sakatta'an moo nama moo maayin? Akka dhaga'eetti qodaa hundumaa ilaalameera. Macaafoti isaa caaffati adda addaa kan akka CD faa kan akka faarfannaa faa waan adda addaa kan jiru hunduma isaa laaptooppii 2 fuudhanii deemaniiru naan jedhani. Egaa ijoollee mana jiru moobaayilii hundumaa harkaa fudhataniiru. Ijoollee nami 2 warri isaa jiriin jiraatanii nami 2 duukaa hidhamaniiru. Jechuun fira? Ijoolleen ni gargaaraa jiru. Ijoollee 2tu bira jira. Barattoota umuriin isaanii waggaa 20 keessa kan jirudha. Dr. Mararaa maa wajjin fuudhanii deemanii? Dr. Mararaa wajjiniin fuudhanii deemanii gaafa ijoolleen egaa hojjettuu bichaadhaa yommuu adeemanii jedhanii bu'anii jennaan tasgabbeessuu yaaluudhaaf natti fakkaata. Borganama dhufaniitu mi'a samba fuunee jiru kana hundumaa as rakkabudha jechuudha. Ergii kennanii booddee deebi'anii galuu jedhanii amma ammaatti garuu ijoolleen hin deebi'in jiru. Warri boo'u kun ijoollee warra kam? Hojjettuu mana keessaa fa'aa ijoollee firaa egaa yommuu namni nama biraa deemu garaan nama moogaa maatiin ni dhiphata. Kanaaf natti fakkaata. Waan afaaniin itti dubbatan qabu. Dr. Mararaan attam akka turan waan dubbatan qabu? Amma danda'ametti nagaadhaan jedhanii yommuu natti himanii sagalee cimaanis hin turre sakattaa sana akkuma sanatti adeemsaniiti kan deemanii naan jedhan malee rakkinni gara biraan hin turre. Wanti isaan itti barbaadaman ifatti wanti beekame hin jiru. Har'a gara sa'aatii 7tti Itoophiyaa televezyiinii gubbaatti akka himametti Dr. Mararaanii labsii yeroo atattamaa qajeelcha isa jalqabaadhaaf balleessee waan jiruufi jedhee komaan poostiin kanuma bichaadha kan televezyiinii irratti maglacaa kenname malee waan gara biraan hin jiru. Ibsi kan kenname kanuma. Isin akka paartiittoo hoggana keessa waan ta'aniif qaama iyyaafatan qabdu? Har'a kun hundumti keenya kan dhageenye boru wal geenyeetu kanarratti eeyyutti iyyannaa maal goonaa sababiin itti yakkamuu danda'e maali kan jedhudha gaa bor irratti haasofnaa inni keenya irra. Yeroo ammaa Dr. Mararaa fi warri kaan ijoolleen mana keessaa fuudhaman sun eessa akka jiran waan beekame jira obbo Mulaatu? Har'a ganama baruudhaaf jennee gara Maakalawiitti poolisii sadaffaasa jedhan Central Investigation Center kan jedhamu jira. Maakalawii achitti adeemanii ganama ciree galchaniiru qaamaan arguu hin dandeenye. Achi jiru? Achi jiraachuun isaa dhaga'ameera. Harkaa fuudhaniiru ciree. Qodaa amma fuunee deebina jennaan qodaa bor deebisanii fuutu malee har'aan argattan jedhanii egaa bor immoo qodaa isaaf immoo deebanii fuudhanii immoo ciree gara biraa immoo kennuuf jechuudha. Amma ijoollee warra mana isaaniiti Dr. Mararaa wajjin qabame sana garuu maaliif walitti qabanii akka fuudhan wanti beekame hin jiru jechuu wanti televezyiiniinis dubbate. Namni tokko yommuu qabamee maatii keessaa warra kaanis itti dabalanii qabuun baay'ee rakkisaadha. Waliin isaa nuun galle waan ijoolleen deemaniif.
Egaa hooggana jiru keessaa tokko kan ala turan Dooktar Mararaa fa'i. Inni kun yaaddoo maalii tuuma obbo Mulaatu? Baay'ee yaaddoo guddaa qabna. Yommuu qaama keessatti rakkinni uumamu nagaan hin jiraatu. Tasgabbii dhabuun jira. Hojii adeemsisuudhaaf baay'eetti rakkanna. Dhimma sabaa waanta ta'eef bakkeetti gannee hin gallu. Attam goonee dhiibna jenneetu malee dubbiinsaa dubbii du'aaf jireenya gidduu jiraachuudha. Kan itti qabamnu hin beennu. Egaa hamma Waaqayyo yeroo nuu kennetti jiraanna. Waan gara biraa waan laannu hin qabnu. Hidhamuu Dooktar Mararaa Guddinaa kan ilaaleen gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International ibsa baaseen kun tarkaanfii hamaa mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu irratti fudhatamee jedhee jira. Amnesty International keessatti ittaantuu daayirektara kutaa Afrikaa Bahaa fi biyyootii hara gurguddaa ka ta'an Michel Kagaarii akka dubbatanitti tarkaanfiin kun mormii lubbuu galaafate kan waggaa tokko caalaa fi biyyattii raase dhaabsisuuf ka ta'eedha jedhu. Tarkaanfiin akkasii haala jiru daran kan hammeessu malee ka salphisu mitii jedhanii muddama biyyattii keessaa daran hammaatusaa mul'isaa jedhu. Hacuuccaa fi tarkaanfii biraa fudhachuu mannaa mootummaan Itoophiyaa hatattamaan karaa ta'uu qabuun dhiittaa mirga namoomaa mormiin akka jabaatu godhe irratti hojjechuu qabaa jedheera Amnesty International. Gama kaaniin miseensi paarlaamaa Awurooppaa Aanaa Gomesh kutaa haajaa alaa fi imaammata nageenyaa gamtichaaf bakka buutuu olaantuu akkasumas ittaantuu pireezidaantii koomishinichaa akka ta'an Frederiika Mogarhiniif xalayaa har'a barreessaniin Dooktar Mararaa Guddinaa fi namooti firoota isaanii ta'an 2 hidhamuun oduu gaddisiisaa ta'uu beeksisan. Hidhamuu Dooktar Mararaaf sababaan kenname walga'ii paarlaamaa Awurooppaa irratti yeroo argamee ture san kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessota jechuun ramade Dooktar Biraanuu Naggaa waliin argamuu isaanii akka ta'e sabaa himaan mootummaa leellisan ibsuu isaanii Dooktar Mararaanis sarara diimaa tarkaanfate jechuun dubbachuu isaanii hubachiisan. Sabaa himaan mootummaa Itoophiyaatti hidhata qaban suuraa walgahii gamtaa Awurooppaa sana facaasuudhaan kun seera labsii yeroo hatattamaaf seera farra shororkaa Itoophiyaan baafatte ka cabsuudha jechaa jiru jedhan Gomesh. Kunis nama shororkeessaadha jedhame mootummaan moggaase waliin argamu jechuu isaaniiti jedhaniiru. Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma hamma dhaga'uu jirtanitti maashiniin ittiin hojjechuu jiru kan immoo kompiitarii ittiin hojjechuu jiru dubbii namaa waan ariifachiisuuf xiqqoo dogoggora qabaa fakkeessullee danda'a. Qoonqoo namaa qallisa tan nuu hubadha jecha waan hafedda barra. Gadaan Oromoo kalee sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummoota jala galmoofte dhaabii aadaaf saayinsii tokkummaa mootummoota yuuneskoon kalee kora finfinnee irratti gadaa Oromoo tana hamba uummata ka jabeessanii guddisuu malanii jedheetiin irratti waliigalee mallatteessi murteessee galmeessellee hojii tana nam hedduutu qooda keessa qaba kan keessa tokko obbo Tafarii Nuguseeti durii yuunivarsiitii finfinneetti barsiisaa ogbarruuti ammaan tan barumsa dooktorummaa PhD barachuu jira namoota finfinnee dubbisee qophiin dura kuno. Obbo Tafarii kaleessaa sirni gadaa yuuneeskoo biratti fudhatama argatee akka hambaa aadaatti galmeessamee jira. Akkamitti gaaffiin kun yuuneeskoodhaaf dhiyaatame kanarraa jalqabna. Gaaffiin kun duraan dursee gaaffii uummata Oromooti. Egaa uummatuma Oromootu dhiyeeffate jechuu ni dandeenya. Haalli inni itti dhiyaate kana dura yeroo tokko jalqabarra Keeniyaan galmeessisuudha yaaltee maaliif Keeniyaan galmeessitu nuti hin galmeessina jedhamee yaalamee hin taane yeroo sana. Sadarkaa jalqabaayyuun darbees immoo yeroo lammaffaatiifis yaalamee sadarkaa duraa darbee sadarkaa lammaffaa isa kaleessa darbe kana yeroo achi ga'u namni iddoo sanitti argamee dhimma isaa yuuniskoodhaaf ibsu waan hin turree fi sadarkaa kaleessa darbe kana otoo hin darbiin hafee ture. Amma isa sadaffaa kana yeroo jalqabu naannoo 2013 gadaa irratti nuyi akkuma Oromootti kan beekamnu gadaadhani. Gadaan uummata Oromootiif waan hundaa Oromoon gadaadha, gadaan Oromoodha. Kanaaf maaliif waa'uma qabnu kana sirriitti dhaadessine kan jedhu tokko yaada jalqabne achi konferensii tokko qopheessuu yaallee konferensiin sana aga waraqaa 20 akka irratti dhiyaatu yaallee milkaa'ina hafe. Haa ta'u garuu baruma sana 2013 irreecha irratti waraqaa 20 yaadne sun hafee waraqaa 5 dhiyeessine ana kan orgaanaayiz godhe. Baay'ee rakkatee ture namoota dhiyeessaniif kafaluun qabaa ergoo isaanii tiraanspoortii isaanii
geejjibaaf waan adda addaaf hundaafuu egaa suniin darbee gaafa sana irratti wanti kun ka'ee gaafanne achiin booda biiroon federaalaa jechuun ministeera aadaa fi turizimii federaalaa kana dhaga'ee miidiyaanis erga darbeen booda bajata qabatanii biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa wajjiniin waliigaltee mallatteessanii dhimma kanarratti hojjechuu jalqabanii. Walgahii yeroo ayyaana irreechaa bara 2013 kan waraqaan qorannoo 5 irratti dhiyaatinaan jettu kana eessatti geggeessitan? Bishooftutti geggeessite. Kun si dabalatee beektota Oromooti walitti dhufuudhaan qindeessee jechuudha. Numatu qindeessee alaas nama dabalanneerra fakkeenyaaf Dr. Chikaatee Obaa Jaapaan irraa dabalanneerra. Nuti yaadni keenya silaa addunyaarraa namuma hundaa walitti fiduuf ture. Asmaroomillee finnee asirratti dhimma gadaa irratti mari'anna jennee yaadnee turre. Garuu rakkina bajataarraa kan ka'ee sun milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf biyya keessaa nama 4 biyya alaatii immoo nama 1 Dr. Obaa Chikaatee gadaa irratti qorannoo hedduu kan gaggeessite ishiis dabalannee qorannoo 5 kan dhiyaate. Walgahii isin geggeessitan kana miidiyaan fuudhee tamsaasuusaa fi namni dhaga'uusaati kan biiroo aadaa kan federaalaaf kan oromiyaa hawwate jechuudha. Yaa akkas jennee amanna. Achi booda ministiriin aadaa fi turizimii kan Itoophiyaaf biiroon aadaa fi turizimii kan oromiyaa waliin hojjechuu jalqabanidha kanatti jette. Mee akkaataa hojiin kun itti geggeeffame naaf ibsi. Maaltu ta'e achi booda? Achiin booda kan ta'e egaa irreecha irratti abbootii gadaa dabalatee namoonni irreecha dhufan suni gadaan keenya kun yuuniskootti akka nu galmaa'u barbaannaa kan jedhu guca guutuu qabu. Guca yeroo ittu maal jechuu keeti? Foormi jechuu kooti. Foormiidhaaf guca guutaniiti gaafii sana dhiyeeffatu jechuudha mallattoo. Yoomi kun? 2014 irratti irreecha 2014 guca kana guchisuu keessatti jiraan tureaniyyuu namoota baay'ee irra deemanii guchisaa ture dhiiraa dubartii jaartii caafree qabu kanaa abbootii gadaa jaarsolii namoota irreechaa dhaqan hundumaa nama aadaa fi turizimii federaalaa dhufe wajjin hin taane guchisaa turre booda wanta kanaa mallattoo kana wajjiniin karaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin mootummaa naannoo oromiyaatiin dhiyaate. Mootummaan naannoo Oromiyaas wanti kun kan uummata Oromoo bakka bu'u kanaaf akka addunyaatti akka beekamuu fi yuuniskootti akka galmaa'u hin barbaannaa jedhee ministeera aadaa fi turizimii federaalaatti dhiyeessee federaallis fudhatee federaalliyyuu mataa isaatiin jalqabarra beekamtummaa kennuu qaba wanta kanaayi beekamtummaa kennee sana booda wantoonni hojjetamuu qaban kun kana wajjiniin tokko fiilmii daqiiqaa 10 qophaa'uu qaba gadaa irratti. Kanaaf kan ammoo warri dhaabbanni reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa nu gargaaree dookumentarii daqiiqaa 10 kana hojjetanii ministeeratti erga dhiyeessaniin booda immoo ministeerri fuudhee suura ofii isaaniitii kan kaasan qabu suura 40tu barbaachisaa ture suura 40 kana walitti qindeessanii foormii ICH 02 2016 EN jedhamu jira guyyaa 3/11/2014 afaan ingiliziitiin guunnee galchine afaan ingilizii qofa otoo hin ta'in biiroon aadaa fi turizimii oromiyaas afaan oromootiin maaliif uummanni oromoo afaan oromoo waan dubbatuuf uummata oromoo afaan bakka bu'uu danda'u afaan oromoo waan ta'eef afaan oromootiin guca kana guunnee afaan ingiliziitiinis guunnee kana gara yuuniskootti ergine jechaadha. Obbo Tafarii Gaati namoota yaada kana jalqaban keessaa tokko amma yeroo carraaqqiin keessan milkaa'ee yuuneskoon sirna gadaa akka hambaa aadaatti galmeessuuf fudhachuusaa beeksise kanatti qaamonni yookaan namoonni ati carraaqqii kana keessatti galateeffachuu barbaaddu jira? Eeyyee dhugaadha maaliif nuti warri dhuunfaadhaan keessatti hirmaannee hojjennes jira. Gara mootummaatiinis immoo namoonni keessatti hirmaatanii hojjetan jiru. Keessumattuu duraan dursee ministeera aadaa fi turizimii federaalaa baay'een galateeffachuu barbaada. Akkasumas immoo achuma jalaa namoonni lamaan keessattuu Yoonaas Dastaa kaleessas ibsa kan gochaa ture isaa hamma danda'ametti iddoo hundumattuyyuu argamee ilaalee yeroo irreechattis yeroo kaanis ilaalchuma gaarii haaluma gaarii gumaacha gochuu isaatiin nan galateeffadha. Achuma immoo Gazaanyis tuma biiroo sanis bakka bu'ee kan kominikeet gochaa ture isaa kanaaf nama sannan galateeffadha. Akkasumas biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati namoonni adda addaa jiru. Egaa biiroo tokko walitti dhufanis dhimma kanarratti mari'achuu waan barbaachisu gochuunis isaanis gargaarsa guddaa godhaniiru. Sanaan ala namoonni dhuunfaa keessattuu foormii kana yeroo guunnuu fi yeroo namoonni sammuu dhukkubsatu fakkaatu tokko
waan hin taane gadaa irratti barreessanii nu gargaaruudhaan akkasumas waan deebii sanaa itti ergee isaanis yaada naa kennanii waan sana kan gabbisan akkasumas foormii kanarratti baay'ee kan nu gargaaruun gabbisan Profeesar Iskeel Gabbisaa akkasumas Forokom Boonee akkasumas Milkeessaa Miidhagaa baay'een galateeffadha. Namoonni kun dhuguma waan guddaa nu godhanii. Miidiyaan hunduma isaaniiyyuu miidiyaa dhimma kanarratti hojjetan hunduma isaanii nan galateeffadha. Barreessaa Ogbarruu Obbo Tafarii Nugusee ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha. Tole galatoomaa sinis. Dhaggeeffattoota keenyaa sirna gadaa akka hambaa aadaatti akka yuuneeskoon galmeessu hojii hojjetamee ture kanneen itti hirmaatan keessaa tokko biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaati. Biiroo sanatti qindeessaa babal'ina soonaalee aadaa oromoo kataan akkasumas qorataa olaanaa kataan obbo Sintaayyoo Tola finfinneerraa telefoonaan dubbiseen jira. Hojii hojjetamaa ture ibsuudhaan jalqaban. Biiroon aadaaf tuurizimii oromiyaa sirna gadaa Oromoo kana sadarkaa addunyaatti hambaalee kiriyaa aadaa dhala namaa ta'e akka galmaa'u waggoota 3 darban kanaaf hojii bal'aa hojjetamaa ture. Gaaffii kana dhiyeessuudhaaf bu'uura kan ta'e uummatadha, uummata Oromoodha. Uummanni Oromoo sirni gadaa mallattoo eenyummaa kooti, calaqqee eenyummaa kooti, qabeenya guddaa ni qabudha, kan ittiin of ibsudha kan jedhu kaasee uummanni kun sadarkaa addunyaatti sirni kun yoo galmaa'ee addunyaadhaaf bu'aa guddaa buusuu wanta danda'uuf naafa galmaa'u kan jedhu gaaffiin uummata Oromoodhaa wanta dhiyaateef gaaffii kana irratti hundoofnee hojii bal'aaf qorannoo bal'aa geggeessaa turre waggoota 3 darbe. Qaama kamtu itti hirmaate qorannoo geggeessuu galmeelee barbaachisan barreeffamoota barbaachisan kana dhiyeessuu keessatti? Akka waliigalaatti qaama hedduutu keessatti hirmaachaa ture. Kana keessaa jalqabatti abbootii gadaa Oromoo fi maanguddoonni Oromoo odeeffannoo barbaachisaa ta'e kennuu irratti gahee olaanaa yookaan qooda olaanaa taphachaa turaniiru. Kana darbee beekumsa abbootii gadaa irraa arganne qorannoo kanaan bal'inaan waggoota dheeraadhaaf namoota adda addaadhaan qorattoota adda addaadhaan geggeessan qorannee barreeffamatti jijjiirree ulaagaa yuuneskoon baase sanaan walsimsiisnee dhiyeessuudhaaf biiroo keenyarraa federaalarraa abbaa taayitaa qorannoo eegumsa hambaa Itoophiyaarraa gareen ogeessota olaanaa tokko ijaaramnee kanarratti hojjechaa ture. Kanarraa ka'ee biiroon keenya fi abbaan taayitaa qorannoo fi eegumsa hambaa federaalaa gahee guddaa taphachaa turedha. Sirni gadaa sadarkaa addunyaatti dhaabbata yuuneeskootiin akka hambaa aadaatti galmeessamuun kun maal jechuudha? Uummata Oromootiifis biyya sanaafis walumaa galatti. Bu'aa guddaa qaba. Bu'aa isaatti tun ka'in waan gabaabaa kaasuu fi mata dureen nuti sirna gadaan kun akka galmaa'u yuuneeskoo irratti kan dhiyeessine sirna gadaa sirna siyaasa diimokiraatawaa uummata Oromoo jennee dhiyeessine. Afaan Ingiliziidhaan gadaa siistem an indigenous democratic socio-political system of the Oromo jedhuun dhiyaate. Asirratti kan xiyyeeffannoo goone uummanni Oromoo waggoota 1000 lakkaa'amuun sirna diimokiraatawaa ta'e kanaan jiraachaa of bulchaa tureera. Sirni diimokiraasii Oromoodhaaf haaraa kan taane waggoota hedduudhaaf jaarraa hedduudhaaf itti fayyadamaa kan ture, ittiin jiraachaa kan ture wanta ta'eef bu'aan inni addunyaa kanaaf qabu ijaarsa diimokiraasii biyyi keenyas ta'e Afrikaan biyyoonni adda addaa geggeessaniif kanarraa waan hedduu barachuu wanta danda'aniif bu'aa guddaa wanta qabuufidha kan dhiyaate. Yoggaa dhiyeessinuus ulaagaa yuuneskoon baase jira. Ulaagaa 5tu jira. 5 guutuu wanta qabuuf ulaagaa 5 kana haala kamiin akka inni guutu xiyyeeffannoo addaatti kennamee irratti hojjetamaa ture. Kanaaf galmaa'umsaa inni jalqabaa inni duraa uummata hacuuccaa garmalee ta'e keessatti dhiibbaa daangaa hin qabne keessatti sirna kana waggoota hedduudhaaf kunuunfatee eeggatee asiin ga'e kana uummata Oromoo kanaaf sadarkaa addunyaatti beekamtii guddaa akka inni argatu godha. Uummanni Oromoos sirna kanaan akka itti boonu akka itti gammadu taasisa. Gama biraatiin biyyi kun fuula kan itti beekamaa turte fuula adda addaadhaanii, waraanaanii, beelaanii, waldhabinsaanii ilaalchi addunyaan biyya kana irratti qabu jijjiiruu irratti fuula gaarii biyya kanaa jijjiiruu irratti gahee guddaa isaa taphata. Kanaaf sirni gadaa galmaa'umsaa
uummata Oromoo qofaaf utuu hin ta'in uummatoota Itoophiyaa wal kabajamanii heddummina keessatti akka waliin jiraatan, akka waliin dubbatan, akka wal kabajan fakkeenya guddaa kan ta'udha. Itoophiyaa irra darbee Afriikaadhaafis barumsa guddaa kan kennudha. Kanaafidha kaleessa waltajjii yaa'ii UNESCO irratti yoggaa galmaa'u biyyoonni hedduun kan Afrikaa irraa dhufanii, kan Karibiyaanii irraa dhufanii gammachuu guddaadhaan simatanii sagalee guutuudhaan dabarsuun isaanii bu'aa guddaa akka inni qabu kan agarsiisudha gabaabaatti. Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaatti qorataa olaanaa obbo Sintaayyoo Tolaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Isinis galatooma baga gammaddanii baga gammadnee uummanni keenya hunduu baga gammadin jedha. Dhaggeeffattoota keenyaa sirni gadaa akka hambaa aadaatti dhaabbata saayinsii fi aadaa tokkummaa mootummootaa yuuneskoon galmeessamuudhaan kaleessa sagalee biyyoota hedduutiin raggaasisamuu ilaalchisee waajirri yuuneskoof ministiriin aadaaf tuurizimii Itoophiyaa maal jedhu sagantaa keenya boorii keessatti dhiyeessina nu hordofaa. Kompiitarri fidhachuu jirra suniin duratti ammoo kompiitarri hojiin hojjechuu jiru kun yookaan ammoo maashinii hojiin hojjechuu jiru kun dubbii nama ariifachiisa xiqqoo rakkinni qaba nagaa rakkinni sun fallutti muuziqaa kan irra kenna yoo isaati qabaanne sirbaa